Biroo maal taate har'a fuulli keessirri miti waan gaddite fakkaata nagaa miti. Eeyyee dhuguma keetii har'atti qoshii gaddeen jira mana yaalaa dhaqeetu dooktar waan natti hime beektaa? Maali nagumaaf deemtee mee maal siin jedhe natti himi. Xiqqoo isheen dhukkubee mana yaalaa dhaqee ture isa saniif immoo yaalamuudhaaf dhiiga kenninaan jedhe dooktarri jechumaan qorannoo dhiigaa taasisanii dhiiga kiyya keessatti HIV argamu seete kanatu na gaddisiise. Wayyoo nan bade maal qaba doomiillee narraa citeeraa osoo hin tu'e gaafa san wayyoo. Silaa HIV dhaan kan qabame manaati immoo maal taatee badda moo rakkootu jira moo bakka deddeemtutu jira jaale. Maali ani hoomayyuu waan jenne bare ani ko akkanumatti isuma gaddee tanani bar. Waan hundaafiyyuu ana duuba garagalte boon garagaltee tamma haadha warraa kiyya bira hin dhaqne. Anu kiyyaa waan barbaadee dhaqee isuma tuna yaamee tanani ani dogongorsiiste dhugaatii tokko moo na baasite too wayyoo nan badee ni dhiifamoo na godhe. Waanuma hundaafiyyuu haadha warraa kee bira anis si qaqqabee jira anis biraa si ga'eera kan kiyya bichaan maal laa fudhattee hafti. Wayyoo nan bade ka wadaa'ima kiyyaa daa'ima keetii jechuudha ka ayi yaa bara kan abee. Kan keetis kan kiyyaas qixa ta'uu isaati. Gurba gara hojiin deemtu mallaaf gattaramtee dhabatta. Waan si barsiisuun qaba kanaaf naa badee abbaaba. Maal na barsiisuu barbaadde mee natti himi. Yeroo gabaabduu keessatti fuudhuu barbaade isa kana gargaartuu barbaade. Maal fuudhuu barbaadde maallaqa kiisii kiyyaa fuudhuu barbaadde moo niitii fuudhuu barbaadde. Lakki maallaqa miti ani niitii fuudhuu barbaade. Erga fuutee maal itti goota maaliidhaan bulchita hoo. Iddee faazara kanan beektu moo ati haadha tiyya fuutee ilma irraa dhalchi anis ilma irraa dhalcha kaa fuudhee matti godha waan biraa. Tole haa ta'u erga fuutee maaliidhaan jiraachista silaa hojiin qabdu. Iddee isa maatiyyuu hojjechaa jirti miti maal rakkoo qaba akka atiyyuu nu jiraachista maal gochin hojjedhaatti nu ga'a. Kottu badhaatee tema kana nyaata ati niitiin irratti fuutaan immoo hojii dheedana si qallaba ati yoo waaree immoo batte sitti wayyaarra sitti meera ija kee fuulduraa deemam kalaamsu. Iddee faazara maal balleessaniitiin hafuudhi jedhe malee ani hori daanu kun ajjeessan. Akkatti du'an beekta moo sitti mure duu barbaadde marjaan tuutaa bitadhu yookiin immoo funyoo si bita rakkoon qabu du'i maa rakkoo qaba kun reeffaa miti ammayyuu reeffatu dhaabatee deema. Baasuu qaba kan ari'an biraan kasi gochuufan malee niitii fuudhuun barbaadu fuudhee matti godha atiyyuu kun fuutee bakka dhaytuun abdeertaa bara. Akka inni isa biraan keessatti bareetu biraan keessa gochaa jira bara. Amma namichi kun waanuma biraan keessatti beekamoo hin jireetu malee. Tole maamila keenya baga nagaan dhuftee mee walaa barraa naan Dr. Fixaanaan jiranii siinoo eenyu jedhan. Baga nagaan eegdee doktoraan immoo Busheen jedhama. Tole kamee Bushee tajaajila maalii argachuu dhufte mee nu bira tajaajila baay'eetu jira. Ulfatama fedhiisuu kiyyaa adda baafachuun dhufe doktor. Hayyee gaariidha tajaajilichi nu biratti hin argamaa mee ergaa xuriin ji'aa kee hafe hammam ta'eera. Lakki doktoraan xurii jaan qabu guyyaa sadii inni gadda maal jechuu barbaadetti naaf hin galle. Xurii ji'aa jechuun kiyya marsaa laguu kee hammam hammamiin agarta yookiin ergaa hafe hammamiin jedhe. Ji'a afur guuteera harkeen beeku harka siyaasi. Tole baay'ee gaariidha mee amma gara kutaa laabiraatootti qorannoodhaaf si ergina isaaniin booda ittiin adda baasna. Tole mee nannaqa ishii. Tole haa ta'u mee bu'aa laaboraatoorii keetii kan agarsiisu amma ulfaa akka taate agarsiisa baga gammadde. Dasnee dara doktor dhugaa baay'ee gammadeera. Dhiira moo durban ulfaa dara keenyatti mimee saaluma daa'ima. Dhiifama isaaf har'a inni adda bahuu danda'u sababni isaa daa'imni ganaa saalli isaa adda hin baane waan ta'eedhaaf ulfa ta'uu bichaa adda baasnee isa gara fuulduraatti baruu dandeessa har'a kan jiru kanuma. Tole intala natu bade malee. Itti erga isaa adda baasnee ulfa ta'uu kiyyatti muudhaaf qarshii 5,000 fudhatanii ulfa marmaruu duwwaadhaaf wallaalla kamee mata kan akkasii baatu viidiyoo kin qarshii kiyya maal jechuu keeti. Ara hin deebisna tole hin deebisna dhiifama ishee dogongoraa fudhama.